Itu jangan segapa. Oduu teenya jalqabaatiin naannoo magaalaa Finfinneetti waraanni bilisummaa Oromoo lola cimaa gaggeessaa jira jedhame. Haaluma kanaan guyyaa irraa magaalaa Dukam keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen waraanni mootummaa magaalaa Dukam gadhiisee bahuu AGM odeeffate. Maaltu naannoo Finfinneetti mudate? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduudhuma wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu faannoon Wallaggatti ijaarame bakka mootummaan to'ate keessatti of ijaaree jechuun mootummaa himate. Haa ta'u malee hawaasni Oromoo bal'aan WBOn ofiifuu bakka to'atee jiru irraa faannoo dhoorkuu hin dandeenye jechuun WBOtti quba qabaniiru. Lamaanuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa waraanni Soomaaliyaa haleelameera jechuun himannaa gama Soomaaliyaatii dhiyaate sobaa jechuun deebii kenne. Haleellaa jedhame garuu qaama sadaffaa yookaan qaama biraatu raawwatee jedhe mootummaan Itiyoophiyaa. Jubaalaandi immoo waraanni Itiyoophiyaa haleellicha raawwachuu ibsitee sababa qabnaas jetteetti. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin nagaan jiraachuuf Ameerikaa dhufnee garuu sodaa keessa jiraachaa jirraa jedhan. Gaazexeessaan mootummaa Itiyoophiyaatiin biyya isaa irraa ari'amee Ameerikaatti gale. Doonaald Tiraamp dhufuu hordofee sodaa gaazexeessitoonni Itiyoophiyaa Ameerikaatti keessummeessan bal'inaan isin biraan geenya akka moltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu faannoon Wallaggatti ijaarame bakka mootummaan to'ate keessatti of ijaaree jechuun mootummaa himate. Haa ta'u malee hawaasni Oromoo bal'aan WBOn ofiifuu bakka to'ate irraa faannoo ittisuu hin dandeenye jechuun WBOtti quba qabaniiru. ABO WBOn Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu hundeeffama faannoo Wallaggaa Tibbanaa ilaalchisuun ibsa baaseen gareen kun naannoo mootummaan to'atee jirutti of ijaaree ibsa hundeeffama isaa baasee jira jechuun yaadachiiseera. Faannoo garee mootummaan leenjisee hidhachiise ta'uu kan hime WBOn qondaaltonni garee faannoo kana hoogganan hundi isaanii humnoota tika mootummaatiin leenji'uu fi hidhachiifamuu yaadachiiseera. Garichi saamichaa fi ajjeechaa hawaasa nagaa irratti xiyyeeffachuun kan ijaarame ta'uu kan ibse WBOn gandoota 11 bakkoota faannoon jiru kanneen akka Wafcoo Bangaan, Haroo, Caffee Guddinaa, Margaa Jireenyaa, Siree Dooroo, Ashuu Kusaayee, Qixuu Abboo, Lallistuu Somboo, Baddeessaa fi Guddinaa Jireenyaa irratti garicha haleellaa jumlaatii fi saamicha walitti fufaa raawwachaa turuu yaadachiiseera. WBOn kaampii fi bakki leenjii isaanii bakka mootummaan to'atee jiru irraa kiloomeetira 5 haga 10 qofa fagaatee argama kan jedhu ibsi WBOn baase. Humnoonni kun bilisummaadhaan hanga magaalota Gutinii fi Naqamtee imaluu waan barbaadan hojjetu jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan garee kanaaf haala mijeessuu kan addeesse WBOn mootummaan isaan hidhannoo hiikachiisuu caalaa hawaasa hidhannoo qabu hiikachiisuun haala hidhattoota faannoodhaaf mijeessee jira jechuun mootummaatti quba qabeera. Ajajoonni waraana mootummaa hawaasni naannoo ilmaan isaanii mooraa leenjii waraana mootummaatti akka erganii fi humnoota faannoo isinitti gadhiifne yookaan ilmaan keessan leenjii waraanaa ergaa jechuun doorsisaa jirus jedhe. WBOn ibsa baaseen garicha mootummaan deeggaree ummatatti bobbaasaa jiraachuu WBOn cimsee ibsa. Haa ta'u malee namoonni hedduun WBOn ibsa kana baasuu booda WBOtti quba osoo qabanii mul'ataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga bakka hedduu to'atee turetti faannoon seentee ummata ajjeesaa turuu kan yaadachiisan hawaasni Oromoo bal'aan WBOn ofiifuu bakka to'atetti ummata tiksuu hin dandeenye jechuun himataniiru. Wallagga bakkoota garagaraatti WBOn sochii bal'aa godhaa garuu faannoon achumatti seentee ummata morma murtii jedhu. Hawaasni dharraatti WBOn sochii bal'aa godhaa jira garuu faannoon achumatti ummata naga'aa morma kuttees jedhu. Hawaasni muffii qabayyoo ibsatan bakka waraanni bilisummaa Oromoo socho'u kan faannoon hin jiru kan jedhan hawaasni
dhimma kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaatti quba qabu caalaa ofiifis bakka to'ate tiksuu fi ummata isaa nagaa isaa eegsisuu qaban waamicha hawaasa bal'aati. Oduu itti aanuun naannoo magaalaa Finfinneetti waraanni bilisummaa Oromoo lola cimaa gaggeessaa jira jedhame. Haaluma kanaan guyyaa har'aa magaalaa Dukam keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen waraanni mootummaa magaalaa Dukam gadhiisee ba'uuf dirqamuu AGM odeeffate. Oromiyaatti har'a ganama irraa jalqabee duulli waraanaa cimaan waboodhaan gaggeeffamaa jira jedhame. Duulli waraanaa kunis duula cichoomina kaayyoo kan jedhu yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota socho'uu hundatti bakka takkaa waraana labseeti jira. Ganama har'aa sa'aatii 3 irraa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti duula cichoomina kaayyoo jedhuun duula waraanaa gaggeessaa jiru kanaan bakkoota hedduutti raayyaa ittisa biyyaa waliin waraana guddaa gaggeessaa akka jiruu fi bakkoota hedduus to'achaa akka jiru miidiyaan waboo waliin hidhata qabu raadiyoon arraata biyyaalessa Oromiyaa gabaaseera. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa Walloo keessaa Jillee Dhummugaa bakka addaa Gaanga'aa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa lola guddaa gaggeessaa oolaniiru. Ganama sa'aa 3 irraa jalqabee Jillee Dhummugaatti waraana ulfaataa deemaa jiruun miidhaan guddaan dhaqqabuu AGM odeeffateera. Akkasumas ammoo lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni cimaan deemaa jiraachuu AGM mirkaneeffateera. Aanaa Gullisoo magaalota akka Calliyyaa, Waayyuu, Mannii fi Laga Uwwaa dabalatee bakkoota garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti lolli gaggeeffamaa ooleera. Waraana gaggeeffamaa oolee kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu himuurratti sargamam. Miidhaan dhaqqabe adda bahuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo bakkicha jiru meeshaalee waraanaa gurguddaa raayyaa ittisa biyyaarraa akka hiikkate himaa jira. Achuma lixa Oromiyaa godina Wallagga bahaa aanaa Guutoo Giddaattis waraanni har'a ganama irraa jalqabee gaggeeffamaa jira jedhame. Gama biraatiin naannoo magaalaa Adaamaa godina Shawaa Kaabaattis waraanni kaleessa irraa jalqabee gaggeeffamaa jiraachuu odeeffanneerra. Kaleessa galgala aanaa Bosat keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola cimaa raayyaa ittisa biyyaa waliin taasiseen magaalota 3 keessaa loltoota mootummaa ari'uu himeera waboon. Magaalota raayyaan ittisa biyyaa gadhiise keessaa tokko magaalaa Doonii yoo taatu taan magaalaa Booleetii fi Bofaati. Waraanni kun itti fufee har'a godina Arsii bahaa aanaalee garaagaraa keessattis gaggeeffamaa oolee jedhame. Isaan keessaa bakkoota akka Zuwaay Dugdaa magaalaa Adareetti lola cimaa tureen miidhaan dhaqqabee jiraachuu odeeffanneera. Amma kun hundi hafee magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Dukam keessatti waraanni har'a ganama baname rifaatuu cimaa uumeera. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 37 irratti kan argamtu Dukam waraana guddaa keessummeessaa akka oolte viidiyoo fi suur-sagaleen achirraa AGM dhaqqabee ni agarsiisama. Waraanni bilisummaa Oromoo duula waraanaa duula cichoomina kaayyoo jedhu har'a jalqabe kanaan naannawa warshaa simintoo Dukamitti lola guddaa tureen waraanni mootummaa magaalaa Dukam gadhiisee akka bahuuf dirqamee jira jedhame. Waraanni kun magaalaa Dukam seenuu hordofee har'a magaalaan Dukam guutummaatti sochii akka dhaabdes gabaasni achi bahee ni agarsiisama. Waraanni bilisummaa Oromoo gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsa baaseen guyyaa har'aa irraa eegalee waboon bobbaa waraana cichoomina kaayyoo zooniilee waboo 8 keessatti eegalee jira jechuun ibseera. Bu'aa bobbaa kanaa guyyoota as deeman wal beeksisaa deemnaan dhaamsa wabooti. Duula waraanaa amma jalqabe kana ilaalchisee gama mootummaatii wanti jedhame jiraachuu baatus qondaaltonni mootummaa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti har'ayyuu sababa waraanaatiin biiroo banuu hin dandeenye jedhameera. Duulli kun haga yoomii itti fufa kan jedhu waboonillee waan ifa godhe hin qabu. Oduu biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa waraanni Soomaaliyaa haleelameera jechuun himannaa gama Soomaaliyaatii dhiyaate sobaa jechuun deebii kenne. Haleellaa jedhame garuu qaama sadaffaa yookaan qaama biraatu raawwatee jedhe mootummaan Itiyoophiyaa. Jubaalaandi immoo waraanni Itiyoophiyaa haleellicha raawwachuu ibsitee sababa qabnaas jetteetti.
Mootummaan Soomaaliyaa loltoonni Itiyoophiyaa wiixata kaleessaa magaalaa Dolow jedhamutti loltoota isaa irratti haleellaa raawwachuu himatus mootummaan Itiyoophiyaa gama isaatiin himannaan kun sobaa jechuun deebii laateera. Ministeerri Haajaa Alaa Soomaaliyaa eda ibsa baaseen loltoonni Itiyoophiyaa weerara rifaasisaa Soomaaliyaa irratti raawwatan jechuun balaaleffachuu ganama isin biraan geenye ture. Ibsi kun kan kenname ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa waliigaltee Ankaaraa jabeessuuf jecha gara Finfinneetti imalaa osoo jiranii ture. Sa'aa muraasa booda kan dhaga'ame. Ministeerri Haajaa Alaa Itiyoophiyaa immoo ibsa kibxata waaree booda arra baaseen ibsa ministeera Haajaa Alaa Soomaaliyaa irraa muddee 23 jechuun guyyaa kaleessaa bahe Itiyoophiyaa rifachiiseeraa jedha. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsa kana akkuma agarree rifanneerraa jedha mootummaan Itiyoophiyaa. Itti dabaluudhaanis garuu himannaan nurratti dhiyaate sun dhugaa miti jechuun morme mootummaan Itiyoophiyaa. Ibsi mootummaa Soomaaliyaa irraa bahe akka jedhutti loltoonni Itiyoophiyaa haleellaa ittiin himataman kana kan raawwatan kaleessa ganama naannoo sa'aatii 4tti magaalaa Dolow keessattidha. Akka mootummaan Soomaaliyaa ibsetti loltoonni Itiyoophiyaa haleellaa lafaa ka'uun tasa kan raawwatan buufata loltoota biyyaalessa Soomaaliyaa godina Geedoo magaalaa Dolow keessa jiruttidha. Haleellaan kun itti karoorfameetii fi ta'e jedhamee raawwatame kan jedhu ibsi gama mootummaa Soomaaliyaati. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa garuu buufata waraana Soomaaliyaa, tika Soomaaliyaatii fi nageenya biyyaalessa Soomaaliyaa akkasumas ammoo poolisii federaala Soomaaliyaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhe. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaatiin ibsa arra laateen ta'iin kun kan raawwatame qaamolee hariiroon biyyoota lamaanii fooyya'uudhaan mufatanii raawwatame jedha yookaan haleellaa raayyaa ittisa Soomaaliyaa irratti raawwatame qaama sadaffaatu raawwate jedhe mootummaan Itiyoophiyaa. Qaamoleen sadaffaa kunneen kaayyoon isaanii gaanfa Afrikaa tasgabbii dhoowwuu fi yeroo dheeraaf tasgabbii naannichaa warra jeeqanidha jedhe mootummaan Itiyoophiyaa. Guutummaatti haleellichanuutu raawwate osoo hin taane qaama nuu fi Soomaaliyaa walitti buusuuf karoorfateetu raawwate jechuun ibse mootummichi. Mootummaan Itiyoophiyaa ibsa isaa keessatti qaamoleen kunneen eenyu akka ta'an ifatti maqaa kaasuurraa garuu of qusateera. Ammoo jedha mootummaan Itiyoophiyaa qaamoleen kunneen murannoo biyyoonni lamaan waliigaltee Ankaaraa irratti hundaa'uudhaan nageenya mirkaneessuutti qabatan dura akka dhaabbatan hayyamamuu fi hin qabu jechuun ibseeti jira. Yookaan mootummaan Soomaaliyaa qaamota nu walitti buusuudhaaf socho'an dura dhaabbachuu qaba malee qaamota sun waliin ta'ee nutti duuluu hin qabu jedha mootummaan Itiyoophiyaa. Mootummaan Soomaaliyaa gama isaatiin haleellaa gaddisiisaa jechuun ibse kanaan lubbuun namaa akka darbe ibseera. Mootummaan Soomaaliyaa booda kana mootummaa naannoo Jubaalaand waliin wal dhabaa turuun kan yaadatamudha. Hoogganaan nageenya Jubaalaand Yuusuf Hussein ibsa Dolow keessaa kennaniin waraanni Soomaaliyaa xayyaara jiila Jubaalaand qabatee ture akka rukutan ajajaman jechuu himatan. Xayyaara sana keessa aanga'oonni olaanoon Jubaalaand akka turan kan himan qondaalli Jubaalaand kun waraanni Itiyoophiyaa achi keessa jiru namoota siyaasaa kana baraaruudhaaf gidduu seenee waraana Soomaaliyaa haleelee jechuun ibseera. Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa kaleessaa keessaa harka hin qabu jechuun yoo ibseyyuu qondaalli Jubaalaand garuu haleellicha kan raawwate waraana mootummaa Itiyoophiyaati garuu qondaaltota keenya baraaruufi jedha. Kun ammoo dubbii Itiyoophiyaa soba akka godhu ifatti mul'ata. Haleellaan kun kan raawwatame wayita mootummaan Soomaaliyaa waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuuf aangawoota olaanoo gara Itiyoophiyaatti bobbaasee mariirra jiruttidha. Oduu xumuraatiin nagaan jiraachuuf Ameerikaa dhufne garuu sodaa keessa jiraachaa jirra jedhan gaazexeessaan mootummaan Itiyoophiyaa biyya ari'uun Ameerikaatti gale. Yeroo lammaffaatiif irra deebi'iin Ameerikaatti kan filataman pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baqattoota ari'uu mala sodaa jedhuun gaazexeessaan Itiyoophiyaa irraa mootummaa biyyattiitiin ari'ame kun sodaa akka qabu hima. Gaazexeessaa Mahad waggoota 4f naannoo Somaalee Itiyoophiyaa irraa gabaasaa ture. Biyyoota addunyaa jiran irraa Itiyoophiyaan biyya gaazexeessitoonni itti jiraachuudhaaf rakkatan keessaa tokko taateetti. Gaazexeessaa Mahad naannoo Somaalee Itiyoophiyaatti erga poolisii biyyattiitiin deddeebiidhaan hidhamee fi reebame booda bara 2023 biyya irraa baqatee amma Ameerikaa jiraachaa jira. Ameerikaa irraayyuu Minisootaa jiraachaa jira. Gaazexeessaan kun yeroo ammaa kana gaazexeessitoota biraa diyaaspooraa Somaalee waliin ta'uun miidiyaa tokko irraa poodkaastii hojjechaa jira. Gaazexeessaan boqonnaa argachuuf Ameerikaatti baqate kun
garuu amma jireenya dhiphaa yaaddoodhaan guutame jiraachaa akka jiru himam. Mahad dabalatee gaazexeessitoota isa waliin jiran hedduun isaanii Doonaald Tiraamp marsaa lammaffaadhaaf filatamuu isaa hordofee egeree isaaniitiif yaaddoo akka qaban himu. Tiraamp jumlaadhaan biyya isaan ari'uu sodaachaa kan jiran yoo ta'u maal taana kan jedhu haala ulfaataa keessatti akka argaman himu. Gaazexeessaa Mahad Itoophiyaa irraa baqachuun Ameerikaa gale kun akka jedhutti amma akka waan nagalchaniitti natti dhagahamaa jira. Ameerikaa kan dhufneef nagaa argachuufi jedha. Amma garuu nagaan jiraachuun hafee halkaniif guyyaa hirriibayyuu dhabaa jirra jechuun haala itti Minisootaa jiraachaa jiru himam. Sababni isaa guddaan asii nu ari'anii biyya waraanaan dhiphina keessa jirtu Itoophiyaatti nu deebisuu laata kan jedhu sodaachaa jirraa jedhama. Lammiileen Itoophiyaa dhiyoo baqatanii Ameerikaa jiran guddaa akka ta'anii fi hundi isaanii dhiphina keessa akka jirantu ibsamam. Pirezidaantii 47ffaa ta'uun marsaa lammaffaadhaaf kan filataman Doonaald Tiraamp waraana biyyattii fayyadamuun baqattoota Ameerikaa baasuu danda'a sodaan jedhu bal'ateeram. Baqattoota biyyaa ari'uu kana Tiraamp akkuma masaraatti deebi'aniin hojii isaanii jalqabaa godhatu jedhamam. Taateen kun hojiitti osoo hin galamin burjaajii kan uume yoo ta'u baqattoota dhiphiseeram. Lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane garuu taateen kun baqataa biyya kamuu ni mudata jedhamee eeggamam.